Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam nagaa jirtu dhaggeeffattootaa fi daawwattoota chaanaalii Walaa Barruu. Har'a qophii addaa qabannee isinii dhiyaanneerra. Qophiin keenya har'a akkuma isinuu beektan namoonni hedduun hordoftoonni chaanaalii Walaa Barruu hedduun namni ogummaa akkanaatiin sagalee akkana bareedu kanaan nu bashannansiisaa nu barsiisaa ture kun eenyu jettanii yaadaa turtanii gaafataa turtanii akkasuma irraa ka'uun nullee gaafii isin gaafattan irraa ka'uudhaan namoonni gaafii gaafachuu barbaadan nu eeraa jechuudhaan isin gaafannee turre akkasuma isinillee gaafii keessan gaafattanii turtani. Namoonni hedduun gaafii gaafattanii turtanii gaafii keessan keessaa immoo hedduun isaa kan wal fakkaatudha. So gaafii wal fakkaatu sanniin nus tokkuma tokko keessaa fudhanne kan isinii dhiyeessinu ta'a jechuudha. Asumaan chaanaalii keenya like, share, subscribe gochuun namoota biran ga'in yoo jiraate biraan nugaa isaan haarawaa taatan immoo subscribe nu gochuun like share gochuun nu hordofaa chaanaalii keenya irraa barattu itti bashannantu itti bohaartu isiniin jenna. Asumaan gara keessummaa kiyyaatti isin dabarsa. Baga nagaan dhufte. Baga nagaan dhufte. Sagalee keetiin namoota hedduu ogummaa keetiin barsiisaa turtee si hordofaa turanii si dinqisiifataa turanii akkasuma immoo eenyu jedhanii si gaafataa turanii mee isheen Walaa Barruu irratti dhaggeeffattoota keenya bashannansiistu barsiistu eenyu haa jedhamtu dhaggeeffattoota keenyaan wal bare. Okay, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hundumti keessan bakka jirtan nageenya rabbi rahman isaa isinirraa jiraatu. Warroota eenyu jettanii na gaafataa turtaniif gaafii sirriidhaan kan illee eenyummaa koosoon ibsinii dalagama kootiin eegalee eenyu jettanii maqaan koo Najaat Kimoon jedhama. Najaat Kimoo baga nagaan dhuftee hordoftoonni keenyallee akka si arguuf gammadan abdii qabna. Gaafii keenyatti yoo ceenu yeroo qusachuuf jechuudha dhaggeeffattoota keenya gaafii keenya gaggabaabsinee kan isinii deebifnu ta'a jechuudha. Gaafiin calqabaa maal jetti? Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hojii bareeda hojjettaa jirtaa jabaadhu. Gaafiin kiyya maqaan kee eenyu? Eessa jiraattaa? Iddoon dhaloota kee hoo eessaa kan jedhu. Hayyee galatoomii wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yaadannaa keenyatti hedduu galatoomii obboleettii tiyyaa. Maqaan koo dubbadheen jira Najaat Kimoon jedhama. Ati eessa kan jedhuu fi ijoollee Arsii lixaa magaalaa Asaasaati. Iddoon amma jiraadhu United States Amerikaa. Gaafiin itti aanu xiqqoo nama kolfisiifti. Maal jedhaa? Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Baay'ee si jaalanna. Jabaadhu haala gaariirra jirtaa. Garuu irshoo buddeenaa kabiyyaa hin qabnu akkamitti qopheessitaa namni biyya alaa jirru jedhan. Gaafii bareedaa waanuma dalagaa kootiin wal qabate. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Irshoo buddeenaa kan qopheessita iddoo qorraatti kan jetteef viidiyoo hojjedhee osoo si dhiyeessee moora si galaa akkanatti jechuurra kanaaf viidiyoo isaa isiniif qopheessaa inshaallah. Galatoon gaafii keetiif. Inshaallah namni gaafii kana gaafattanii akka of akkaataa irshoo buddeenaa kanatti qopheessan qopheessitee isinii kan argisiiftu abdii qabna. Inni itti aanu maal jedhaa? Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Masha Allah videoon kee yeroo eegaltu salaamata rabbiitiin eegaltaa. Haaluma saniin itti fufii. Gaafiin kiyya YouTube chaanaalii kana akkamiin eegaltee maaltu si kakaasee? Anoo jalqaba yeroon dalagaa kana eegalu qophima nyaataan eegalla jedheeti yeroo laalu afaan keenyaan wanti kun baay'ee hojjetamne kwalitiin isaallee baay'ee akkasii eegamee kan dalagame hedduun argine moor nuti eenyu gadi kan jedhuun itti ka'ee guyyaa jalqaba ka'u kanaafin eegalee amma xiqqoo bubbulee jira eegalee haa ta'u garuu immoo sanumaan wal qabatee qophiilee biroo haarawaa
barsiisuu fi bohaarsotaan illee qabadheen dhufa jedhee yaadee jira yoo isin na gargaartanii. Kanaaf hin eegalee jechuudha afaan keenyaanis ni hojjanna kan jedhurraa eegalee jechuudha. Dhugaadha. Afaan keenya namoonni hedduun karaa miidiyaa kanaan hin qabani. Miidiyaa keessattuu karaa YouTube kanaan waan nama barsiisuu waan akka namoonni biroo miidiyaa irraa qaban hedduun isaa baay'ee gadi bu'aa waan ta'eef carraa akkanaa fayyadamee namni yeroo teknooloojiin babal'ate kanatti afaan ofii guddisuudhaaf, aadaa ofii guddisuudhaaf akkasuma seenaa fi naamusa haala aadaatiin wal qabate wal barsiisuu, ogummaa adda addaa afaan keenyaan wal barsiisuudhaaf baay'ee gahee olaanaa taphata jennee amanna. Kanaaf isheenis walaabarruu irratti waan akkasii waan bareeda ta'e waan akkaan nama gammachiisuu fi nama hawwatu dhiyeessuu isheetiif guddaa galatoomi jennaani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Galatoomi obboleettii teenna qaalii baay'ee si jaalanna jabaadhu haaluma kanaan itti fufii barnoonni kee hedduu boonsaadha. Gorsa maalii nuu kennita? Okay, obboleettii wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Galatoomi akkuma ati jaalattu ani isin jaaladha asin kabajaa yaadana keetti fidu galatoomi. Maal isin gorsa yoo baradhaa hojjedhaa iddoo gaarii qabna yoo wal guddisuu qabna dalagaa kamiin irrattu hamilee waliif kennuu qabna wanti dalagaa ta'e kamuu kan nama qaanfachiisu hin jiru waan ta'eef kanaaf haa barannu haa dalagnu jedha kaayuu yeroon gabaabduu waan taateef amma gorsaaf naaf mijatu galatoom gaafii keetiif. Galatoomi kanaaf namoonni hedduun gaafii nan asirraa argaa jiru gaafii baay'ee wal fakkaatu waan ta'eef irra utaalaa jira. Gaafii keessa yoo kan irra utaalu ta'e yoo kan isinii hin deebifne ta'e nuuf kolchaa isiniin jenna. Irra deebitanii keessaan nutti himuu ni dandeessu koomentii jalatti jechuudha. Asumaan immoo YouTube keenya like, share, subscribe gochuu hin dagatinaa. Nu hordofaa, nu daawwadhaa, irraa baradhaa isiniin jenna. Gaafiin itti aanu maal inni Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wujjatti obboleettiin teen galatoomi waan gaarii hojjetu jirta itti fufii baay'ee irraa baratu jirra. Gaafiin kiyya of bira na fiduu dandeessaa jetti. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Galatoomi yaadanaa kennitii fayyetti fufaa. I know jabaadhu sillee channel kee waan beeku na fakkaata jabaadhu yoo atu beekana gaafatte faniidha yoo beekamaadha deebisa sibilaachuun hin barbaachisu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh obboleettii teenna ammas jabaadhu haala gaarii jirtaa nu barsiisi afaan keenyaan barachuun baay'ee waan hin argamneef kun waan guddaadha akkanumaan itti fufiirraan dhaabatini. Garuu wal habarruu akkamitti baafatte maqaan wal habarruu channel keetii kun akkam maal jechuudha asin jette. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Maqaani wal habarruu kuni wal habarruu dhuma kan anu haaramu waan ta'eef maamila kootiin wal habarruu jedheetu maali haara waan ta'eef faana bartaniif isin baruuf jechuudha waan biraatii miti. Galatoomi walaabarruun waa walirraa barachuudha kan waliin beekne wal baruudha kan waa beekummoo barsiisuudha. Kanaaf walaabarruu warroonni haarawaa taatan subscribe gochuudhaan mallattoo bilbilaa san tuquudhaan viidiyoon yeroo nu gadi dhiifne akka dafee isin ga'u akka gootan asumaan isin gaafanna. Gaafiin itti aanu maal jetti keessaan tana dhuftee gaafiin tuni maal jetti mudannoo qabdaa yoo qabaatte maal inni in qaba mudannoo sanin dagadhu mudannoo ayno ma nama baay'ee mudachuu danda'a wanti akkasii baay'ee faniidha yeroo xiqqoodha baay'ee xiqqoomti garuu ayno kutaa torba gidduu san garuu kutaa jatee kutaa torba yoo baradhu muuqiin beeytanii yoo namni deeka dalaganii osoma muuqii dalagaa jiru taa'ee osoma dalaguu hirribni naqabee yoo jedhu akkanuma taa'e akkuma taa'e kana taa'ee osoo dalagu
irrina qabee jennaan harki kiyya keessa gabbadee muuqii danfaa keessatti. San booda hirriba keessaa ol utaalee fuudhee bishaan qorraa keessaa harka kiyya gate mudannoo san hin dagadhu. Mudannoo koo kan jaaladhu keessaa isa tokko yoo harki kiyya homaan taane bishaan sun nan hambisee jira jechuudha. Galatoomi gaafii na gaafattee. Baga Rabbi si baasee asumaan warri muuqii yoo gootan eeggadhaa biratti irra finaa isinii jenna. Gaafiin gara dhumaa deemu jirra. Gaafileen baay'eellee waan hin qabneef viidiyooleen isin dheerataa. Gaafii immoo akkuma tanaan dura isiniin jenne keessaa filannee maaliif hedduun isaa kan wal fakkaatu waan ta'eef gaafiin itti aanu maal jetti? Gaafiin kunniin gaafii dhumaatii jechuudha. Maal jedhaa? Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obboleettii tiyyaa jabaadhu, hojii boonsatti jirta, baay'ee gaarii hojjetaa jirta, jabaadhu, gara fuula duraatti kana caalaa cimii itti deemii uf duuban deebi'inii siin jetti. Maal jetti? Gaafiin kiyya calqabaa maatii horattee yoo maatii horatte ta'e abbaan manaa kee dhalataa eessaatii? Akkasuma ilmaan meeqa yoo ilmaan qabdaa? Ilmaan yoo qabaatte ilmaan meeqaa? Dhiira meeqaa fi dubara meeqaa siin jetti. Akkasuma immoo achirraa itti tartee gaafii ishee erga fixattee booda hojiin kee boonsaa kana hoo eenyurraa barattee yookaan akkamitti barattee? Maashaa Allah, baay'een si jaaladha Rabbiif jecha. Rabbiin anaa olitti si haa jaalatu. Gaafii kiyya hundaa akkanaaf deebistu abdiin qabaa. Waan balleessee yoo jiraate dhiifama guddaa, galatoomi, jabaadhu siin jetti. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Galatoomi na jaalachuu keetiif Rabbiin ati na jaalatteef si haa jaalatu. Akka duniyaatti illee milkaa isiin jedha obboleettii tiyyaa. Jalqaba irratti gaafii ati na gaafattee bultii godhattee jirtaa kan jedhu. Bultii godhadheen jira. Itti aansee abbaan manaa kee dhalataa eessaati naan jettee? Dhalataa innillee dhalataa Arsiiti. Ijoollee naannoo Sallaati. Ijoollee meeqa qabda kan naan jetteef immoo ijoollee lama qaba, dhiira takkaa fi shamara takka qaba. Wal faana na dubbise garuu gaazexeessaan keenya qarraa gaafii. Gaafiin isa dhumaa maal jedhaa? Hojii kee boonsaa kana hoo eenyurraa barattee yookaan akkamitti barattee siin jetti? Galatoomi gaafii kana na gaafachuu keetiif. Hojii kanaanii ufumaa kiyyaan jaaladhaa, baay'ee jaaladhaa. Nyaata bilcheessuu wantoota walirraa deemanii kalaqee hojjechuun moor jaaladhaa. Immoo akkasuma nyaata haaraa yoo hojjetamu yoo arge yookiin immoo yoo namni na biratti hojjete gaafadhee hojjechuun jaaladhaa. Akkasuma immoo chaanaala nyaata hojjetu kanneen hedduu hordofaa. Nyaata yoo warri adiillee hedduu hojjetanii, warri habashaallee hedduu hojjetanii, hedduudha garuu kan hojjetanii afaan keenyaa moor hin argine malee ni jira, hin hordofaa. Ufumaa kiyyaa baradhe jechuun danda'a garuu immoo haa galatoomtu obboleettii tiyya bira guddadhee siin na barsiisee itti aansee hawwatiin tiyya haa galatoomanii isaan irraa baradhee maatii matuu dalaga jechuudhaan akka osoo hin taane saniif maatii keessaa baradhe walumaa galatti. Maashaa Allah, galatoomii. Gaafii kana nuu deebisuu keetiif galatoomii siin jenna. Maatiin yoo waa baratu haadha abbaa obboleessa obboleettii irraa barata. Kanaaf kun maashaa Allah waan sirriitti namatti tolu. Hayyee gaafii kennaa har'aa xumurree jirra. Gaafii kennaa gaafii gaafattan deebii gahaa akka argattan abdii qabna. Asumaan isa dhumaa walaa barruu barsiiftuun teessan dhaggeeffattoota keetiif, jaalattoota keetiif, hordoftoota keetiif maal dabarsu feeta? Dhaamsa maalii qabdaa? Dhaamsa dhumaa yoo qabaatte asumaan carraasii kennuu barbaada. Ayyee galatoomii yoo gaazexeessaan keenya intervii kan godhi kadhaas agartan illee abbaa manaa koo kabajamaa fi kanan jaaladhu hedduu kabajuudha. Galatoomii gaazexeessaa taatee dhiyaachuu keetiif wanti an jedhu yoo kana booda nu hordofaa qophiilee hedduu haara ta'anii fi bashannansiisoo bohaarsoo ta'an qabannee dhufna jennee yaadneerra yoo Rabbiin jedhe inshaallah.
Kanaaf isin hunduu wajjajjabeessaa wal guddisaa afaan keenyaan wantoota barsiisotaan wantoota sabni kun wal hojjechuu qabna maaliif miidiyaadhaan sooshaal miidiyaa kanarratti nutis waan beeknurraa barsiisuu qabna moora gama kootti istirikaalee osoo deebitanii afaan Oromoo irraa afaan biraan haasaa ture garuu dirqama wanta kan afaan keenyaan hojjechuu qabna. Lidhi afaan keenyaan hojjedhe waan ta'eef akkasuma isinillee namoonni biraa afaan keenyaan hojjedha isiniin jedha wal haa barru jechuun ana obboleetti teessan Najaat Kimootii. Kanaaf warroonni gaafatannoo warroonni like share subscribe gochuudhaan hamilee naa taatan hundi keessan jazakallah galatooma hundi keessanuu hedduun isin jaaladha. YouTube keenya immoo like share subscribe gochuudhaan akka guddistan abdiin qaba kana booda eenyummaa kee nu barsiisi jechuun illee hafee jira waan wal barreef jechuudha. Kanaaf hangana nu faana turuu keessaniif immoo hedduu galatoomaa qophii biraatiin hanga walitti deebinutti. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Hayyee jazakallah galatoomii akkuma isin jette walaa barruu irratti qophii babbareedoo ta'an kan nama bashannansiisan of yeroo dhiyootti qabannee kan isinii dhiyaannu ta'a. Qophii keenya immoo hordofuudhaaf mallattoo bilbilaa warroonni subscribe gootan mallattoo bilbilaa san tuquudhaan viidiyoon keenya yeroo yerootti akka isin ga'u gochuu hin dagatinaa isiniin jenna. Warroonni haarawaa taatan immoo subscribe like share gochuun hiriyoota keessanii maatii keessaniin akka nu geettan asumaan isin gaafanna. Karaa Facebook keenyaatillee Facebook wala haa barruu fi bakka jedhutti akka nu hordoftan akkasuma karaa TikTokiidhaan wala haa barruu irratti akka nu hordoftan karaa Telegramiitiin wala haa barruu irratti akka nu hordoftan kabajaan isin gaafanna. Qophii keenya har'aa kan wala haa barruun isin wal barsiifnu asumarratti xumurra. Qophii biraatiin qophii bashannansiisoo fi barsiisoo babbareedoo ta'aniin hanga walitti deebinutti nagaan nu turaa bakka jirtanitti nagaa habiraaf manni isin bira haa jiraatu jecha. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.